Itoophiyaan waldhabdee bishaan Abbaay irratti mudate itti fayyadama haqa qabeessaa fi tumsa naannoof waamicha dhiyeessite. Nagayaa fi tasgabbii Suudaan kibbaatti mirkaneessuuf Itoophiyaan kutannoodhaan hojjetti jedhan Dr. Gideon Ximootiyoos. Dhaabbanni ETSWC galii qarshii biliyoona 2.2 argachuu beeksise. Ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa bulchiinsa qindaa'aa qabeenya bishaanii cimsuun murteessaadha jedhan. Karoora hojii bara 2025 gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaan waliigaltee yuuroo miliyoona 90 mallatteessan. Kanneen hangafoota oduuti amma oduu tokkoon. Itoophiyaan waldhabdee bishaan Abbaay irratti mudate itti fayyadama haqa qabeessaa fi tumsa naannoof waamicha dhiyeessite. Bishaan laga Abbayaa parsantii 85 kan kennitu Itoophiyaan waldhabdee bishaanii yeroo dheeraaf waliigalteewwan bara koloneeffataa saboota yaa'aa gadii kan akka Masrii fi Suudaan fayyadan waliin wal'aansoo qabaa jirti. Waliigalteewwan kanneen Itoophiyaan qabeenya laga Abbayaa haqaan fayyadamuu fi daandii galaanaa dhaqqabuu akka hin dandeenye daangeessuun naannichatti waldhabdee kaase. Ijaarsi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fi Itoophiyaan galaana diimaa dhaqqabuuf carraaqqiin taasiftuu walqixxummaa dhabuu kana xiyyeeffannoo cimaa keessa galchee jira. Piroojeektiin elektirikii bishaanii guddaa tahee kan laga Abbaay mormiin biyyoota yaa'aa gadii irraa ka'ullee Itoophiyaan qabeenya bishaan isiirratti to'annoo guddaa akka qabaattu mallattoo ta'e. Kanaan wal qabatee ogeeyyiin waldhabdee kana furuuf mala ogummaa hedduutiin akka hojjetamuu gaafachaa jiru. Kunis imaammata alaa ogummaa teeknikaa fi bu'uuraalee walta'iinsaa kan akka waliigaltee bu'uura waldaa hojii gamtaa bishaan Naayilii walitti makuu kan dabalatudha. Tattaaffin akkanaa falmii amma jiru gara carraa walta'iinsaa fi tasgabbii naannootti jijjiiruu danda'u jechuun falmu. Dipiloomaatonni Itoophiyaa mirgoota biyyattii haala gaariin falmuuf leenjii cimaa damee adda addaatiin akka fudhatan dhaamame. Qabeenya bishaan isii haala bu'a qabeessa ta'een fayyadamuudhaan Itoophiyaan faayidaa waliinii dagaagsu guddina dinagdee oofuu guutuu naannichaa keessatti nagaa uumuu dandeessi. Xiinxaltoonni waldhabdeewwan kana bulchiinsa hunda hammatee fi hirmaannaa dippiloomaasiitiin furuu gaanfa Afrikaa naannoo waldhabdee irraa gara naannoo badhaadhina waliinii jijjiiruuf furtuudha jedhanii amanu. Waamichi tumsa kanaa yeroo murteessaa ta'etti kan dhiyaate yoo ta'u waldhabdeen qabeenya bishaanii naannichatti dabalaa dhufuun isaa itti fufee jira. Nagayaa fi tasgabbii Suudaan kibbaatti mirkaneessuuf Itoophiyaan kutannoon hojjetti jedhan Dr. Gideon Ximootiyoos. Ministeerri dhimma alaa Fideree Dr. Gideon Ximootiyoos jila Suudaan kibbaa irraa dhufe simatanii waliin mari'atan. Jila olaanaa Suudaan kibbaa bulchiinsa Abiyyee irraa dhufe ministeera dhimmoota Afrikaa bahaa Pingi Deengi Kuuliin durfamuu waajjira isaaniitti simatanii kan haasofsiisan yoo ta'u, deettaan ministeera dhimma alaa fi walta'iinsa idila addunyaa Suudaan kibbaa Akwee Boonaa Maaluwaalii fi kanneen biroo marii kana irratti hirmaatanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimma waqtaawaa Suudaan kibbaa keessumaa bulchiinsa Abiyyee irratti jila Suudaan kibbaa wajjin mari'achuu isaanii odeeffannoon ministeerichaa irraa argame ni mul'isa. Jilli kun ijaarsa hidha haaromsaa xumuramee eebbifamuu isaatiin ergaa baga gammaddaniis dabarsanii jiru. Dr. Gideon gama isaaniitiin pirezidaantii Suudaan kibbaa Saalvaa Kiir eebba hidha haaromsaa irratti hirmaachuu isaaniif galateeffatanii nagayaa fi tasgabbii Suudaan kibbaa mirkaneessuuf Itoophiyaan kutannoon hojjechuu akka itti fuftus ibsanii jiru. Walta'iinsa dinagdee naannawaa cimsuuf Itoophiyaan walitti hidhaminsa bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf akka hojjettus dubbachuun isaanii himame. Dhaabbanni ETSWC galii qarshii biliyoona 2.2 argachuu beeksise. Opereetarri jijjiirraa kafaltii biyyaalessa Itoophiyaa ETSWC bara bajataa 2017 galii dimishaashaa qarshii biliyoona 2.2 fi gibiraan dura bu'aa qarshii biliyoona 1.42 argachuu hime. Galiin argame kunis kan bara dabreetiin wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu bu'aan isaa 34% dabaluu ibsan. Obbo Salamoon Dastaa dura ta'an boordii daayirektaroota dhaabbata Aksiyoonaa ETSWC hanga ji'a waxabajjiitti kaapitaalli
kafalame gara qarshii biliyoona 2.56 ol guddachuu ibsuun akkasumallee dhaabbatichi daldala miliyoona 200 fi miliyoona 87 ol gaggeessuun qarshii biliyoona 700 fi biliyoona 40 ol daddabarsuu isaa ifoomsee jira. Kunis jijjiirraa kana keessatti qarshii biliyoona 500 fi biliyoona 77 ol dhaabbata faayinaansii tokkorraa gara dhaabbata faayinaansii biraatti daddabarfamuu hime. Kunis kan bara dabree waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbantaa 158 akka dabaluu dabarse. Eti Iswiich baankota dhuunfaa fi mootummaa akkasumas baankii biyyaalessaa Itoophiyaatiin kan hogganamu ta'uu fi dhaabbilee faayinaansii jidduutti tumsa uumuu sirna kafaltii biyya keessaa haala mijjeessu. Sirna kafaltii biyyaalessaa jidduutti sirni daddabarsa maallaqaa iftoomina qabu akka jiraatu godhuuf itti gaafatamummaa isaa bahuu dura ta'an boordicha ragaa ba'e. Ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa bulchiinsa qindaa'aa qabeenya bishaanii cimsuun murteessaadha jedhan. Bishaan dhimma hawaasummaa diinagdee naannawaa fi siyaasaa tahuu hubachuun bulchiinsa qindaa'aa qabeenya bishaanii cimsuun murteessaadha jechuun ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa akeeke. Torbeen bishaanii fi enerjii Itoophiyaa mata duree bishaanii fi anniisaa qulqulluu guddina waaraaf jedhuun gaggeeffamaa jira. Torbichi tarkaanfiiwwan fudhatamaniin bu'aalee argaman hojiilee yeroo itti aanuu fi dhimmoota fooyya'uu qaban irratti xiyyeeffachuun marii paanaalii kabajaa jira. Bishaan bu'uura birmadummaa fi dinagdee akkasumas badhaadhina nageenyaa fi misoomaaf murteessaa ta'uu sadarkaa ministeera deettaatti gorsaan ministeera bishaanii fi enerjii mootummaa maqaasaan ibsuun qabeenya bishaanii bulchuu nageenya isaa eeguu qajeelchaa fi fayyadamummaa waaraa mirkaneessuuf tumsaan hojjechuun murteessaa ta'uu dabarsan. Akka biyyatti gama bulchiinsa misooma qabeenya bishaaniin guddinni jajjabeessaan argamuu dubbachuun bulchiinsa misooma yaa'aa sirna ragaa haayidroomeetirooloojii fi sagantaa jijjiirama qabeenya qilleensaa dandamachuu irratti murannoon hojjetamaa jiraachuu ibsan. Bishaan dhimma teeknikaa qofa osoo hin taane dhimma hawaasummaa diinagdee naannawaa fi siyaasaa ta'uu hubachuun bulchiinsa qindaa'aa qabeenya bishaanii cimsuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisu ministeerichatti raawwataan hojii hariiroo uummataa fi koominikeeshinii Geetinnat Simeen miidiyaatti himan. Karoora hojii bara 2025 gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaan waliigaltee yuuroo miliyoona 90 mallatteessan. Gamtaan Awurooppaa fi Itoophiyaan karoora hojii waggaa gamtaa Awurooppaa bara 2025 akka lakkoofsa Awurooppaatti waliigaltee faayinaansii mallatteessan walta'iinsa waggoota 50 taasisan keessatti tarkaanfii guddaa ta'ee jira. Waliigaltee kana ambaasaddara gamtaa Awurooppaa Soofii Firoom Emmasbergerii fi ministeera maallaqa Itoophiyaa Semereettaa Sawaasawu mallatteessuun ifoome. Ajandaa riformii dinagdee biyya keessaa fi tarsiimoo karra addunyaa gamtaa Awurooppaa dabalatee hojiiwwan ijoo Itoophiyaan dursa kennitee deeggaruuf yuuroo miliyoona 90 ramadan. Walta'iinsi kun qaama mala gamtaa Awurooppaa kan qabeenya biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa fi dhaabbilee faayinaansii irraa walitti qabuun dhiibbaa guddaa geessisuudha. Eegan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media oduu fi odeeffannoon teenya irraa tanaan goolabame hanga ammaatti kan isin waliin ture an Rastan Mahammad sagantaa biroon hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.